na akkasi sinin jaa ummata ko akkuma feeta illee jettan ani keessani ani tan magna marken jetan Oman sittin daballe Oman sittin rustan wahna ciunat gannin tan maluga enyuma yumanan jala arkallanne enyuma farkallanne duga gargaarsa nama takkaate sin barbaanne enyuma farkallanne duga waaqayyo enyuma fo ammas mo enyuma farkallanne haguma feeta yitan male enyuma farkallanne haguma feeta yitan male enyuma farkallanne jira motin motota enyuma farkallanne rabbiin ko jira rabbi gedit alal manamati nama kakiyamu nama kakiya tortora nama kakiyatimo nama kakiya sare dabbake laachuf mo ladon enyuma fo waaqayyo enyuma fo bakela iyanet madadabdenitti istamale ani enyuma fo bakela ni faajina sinin jechu barbaade tan ani amma borum boda nanu agartana borum boda ganni na yun agarto ko tashi tak yana rabita male ko tabesha yana rabita male waye nama bakuma yun qab amma yu wana media kan argeef waan hojiti ya dabe mana tae waan hojiti ise mana tae mana doji yera jiraadden sinu yun argo nama yun argo ani ko biya kan gizenachi bayze gizen jordan jurusan guya na ati yaso se sadur guya garu biya kan dofe yoshin na dawalte mane na ati yana man dawal haga kan hojigi yara tukrati qaban haga kan jirenya tiya tukrati qab amma garu wan tae jurufan isinar gajara wanan tae juruf annate kise giddin nate kise jaladde ni kan tae giddin nate kise giddi tarka mire nate kise mane jaladde nugan sinin jada jaladde kana safi demo garu madafi kuni sanu femo garu madafi wanin barbanne waaqayyo yero tokko waaqayyo wanin barbanne wanin ni barbade mo ko bana jira maltu be wan brana barbade jira ta ni maltu be garu sinin daddabina bayu man daddabina sinin jechu barbade tanani dalil manama nama bakka namni namumma dan kabajamu qaba nama kabajetu rabbi sa delle kabaja qaba ati nama namumma dan kabanye tanam dogongortetta bayze dogongorti umar rabbi ke sagaltetta namni rabbi umi anni boya jetti yennani mana cofee dhufe kale ganama raalle homa kana dubbatatin turre akkana obboleessa tokkotitti ati sittin nagamin ati nama hunda caalta akka jedhan san osoo hin taane ati nama hunda irraa woli kaayoo qabda akeeka qabda safuu qabda dubartii miidiyaa kana gubbaarra jirtu irraa namni haga kan kee kabaja qabu namni haga kan kee abdii nutti horii ganda keenyas kabachiisee jiru akka gandaatti illee fudhanne jechuudha ati bifaanis gurraachoytu keessi kan kee ati takka gandaan nama qooddeen beetu kutaan nama qooddeen beetu amantaan nama qooddeen beetu dhugaa rabbii yoo fudhanne nama amantaan isaa amantaa biraa ta'e masgiida rabbii ijaaraa jedhee amantaa biraa qabatee masgiida rabbiitiif dubbate muciyyoo tana qofaan arge jechuudhaan dhageeffadhaa hawaasa keenya warroonni jala deemtanii muciyyoo kana keeytan warroonni yeroo baay'ee jala deemtanii waan silaa namni nama isinitti dubbattee jirti ani haadha tiyya guddifadha haadha tiyya badadadha haadha tiyya fayyifadha haadha tiyya dhukkubsattuudha yoo ani jirra jiraachuu hin dandeessu narraa dhaabbadhaa rabbii jedhaa jettee maqaa oromootiin gabbaatii sin gaafatte maal isinif balleesse waa isin jalaa fudhatte moo yoo waa isin jalaa fudhattee liqiin namaa wayii irra jiraate gabbaanurraa kafalaa jira wallaahi anati irraa kafala yoo gartee rakkoo wayii irraa qabaattan rakkoo kana nu goote jedha kanaan achitti gurraachummaa yoo taate uumaa rabbiiti namarraa buqqisuu hin dandeessu kan ta'e gartee kisinillee rabbitu uume kasiillee rabbitu uume ammoo gaa warroonni waan kanarra dhaabbatanii dubbatan rabbiinillee gubbatti sodaadha haddaati kasii dubbatte malee boru qooda waan rabbi sii dura sii qooda hin beektu ganni yoo taate nu oli naamusooytuudhaallee kabaja qabdi safuu qabdi uumaa qabdi duudhaa qabdi oromoo mataa oromoo oli qabdee deemti gabbaatee oromoo sagalee taate ati maqaa oromooti sagalee ta'uu fi miti maqaa kan keetiin ka biyyi badaa jirtuun jechuudha kanaafu ganni kabajetu malaa fi kun nurraa hin malu sila isiin nu kaleessa biyya namaa keessatti sagalee namaa ta'aatiin turte hadha jijjiiraa jirti jijjiirama isin irra jijjiirtu kana silaa maddii dhaabbattanii wanti sirra dhageet nama yeroo baay'ee muciyyoo tana jala deemee isii hordofu tana dura illee dubbatteetiin turte jala deemanii gaafa isiin bakka addaa deemtu suuraa duubaan kaasuu miidiyaa kanarra fidanii ittiin arrabsiisuu ittiin cabsu waan kana yoo irraa dhaabdan irraa dhaaba maalummaa eenyummaa isii duuba irraan jiru kan maqaa isii balleessu yeroo baay'ee akkas godhu waan kanatti yaadaniiti kaameraa jazbaa duubatti deebisanii aduu keessa dhaabanii akkasitti isii cinaa garagaltee dhaabbattee ilaaltu isii akka barbaadde dhaabbattu fidanii gara hawaasa keessatti geessuun hamilee isii cabsuu barbaadaniiti bakka kanaa isii buqqisuu barbaadaniiti jechuudha namoota waan akkanaa kana hojjettan ammallee akka nama tokkootti isinitti dhaabbatta waan kanarraa dhaabbadhaa yookaan eebalu jennee gabbaanee miidiyaa irratti isin dubbachuun keessanii nafu jechuudha kanaafu ganiti ati eenyu yoo oli hamileen kan keessin cabin
dubartii hamileen cabdu iyyuu miti ati nama jabduudha nama kaayoo qabu nama safoo qabu eenyu ol guutuun keessan suuraa piroofaayilii gannii godhadha. Suuruma sii gurraattii san godhadha. Suuruma sii gurraattii asii miidiyaa kanarraa yaatan san godhadha yoo jaalattan. Ganniin akkuma keessi gurraattitti keessi sii adii akkuma gubbaan malki sii gurraattitti keessi sii adii. Nama naamusa qabu nama kabajaa qabu nama kutaa Oromoo kana ija takka laalu bakka jirtutti ganniiti waa'ina kasi haatisu Oromoo si hojii jira. Haala fokkotaadhaan waan sidii bukkumarree fuuldura jeessanitti uummata keetti maddu malee Oromoo wala qabda uummata kee walakkaa dhaabbattee dubbatta. Uummata walakka jirta kabaja qabda waan takka hin balleessine rakkoo ta'e uummatatti maddu garaa kee keessa fi madeessin jechumaan barbaada dubbiin teetuun deddeebi'aa jirti. Namoonni si dhiyaatan hundi keessanillee si dhiyaatanii rakkoo ta'e tana baruun dirqama uummata kiyyaa keessaafuu warri dubaa jiran ganni dhiyaadhaati rakkoo ganni tana furaadha bakkittoon sayyoo hin taaneef. Jara keenya mijiyyoo bakka biraatitti haa dalagatu galcha. Addaan baasaa nama isii wal dideen. Namni hogguu biyya nama biyyarraa biyya takka hogguudha itti biitti siif haaraya. Biyya isiif haaraya san keessatti ani ammaan biyya tana dhufee jettee mijiyyoon hangana mataa qaqqabachuun sheemiidha wallaahi. Kanaaf ganni eenyu tareef as keessa dubbate Dubaay jirti na fakkaate mijiyyoo san. Namoota Dubaay keessa jiranii wajjin mijiyyoo tana bakka biraa siisaa firiidhaan haa jiraattu. Tanumaan jechuu barbaada ganni teenya nama hedduu si jaalata Oromoo kutaa kudha tokko qabda. Waan tirillee dhageessin jirii yaadattaami yoo karaa kaayiroo san deemtee irra si jira. Ani Dubaay annaaf hin taane Dubaay diina hedduu qabda jeetiin siimii jira. Kanaaf garee shiftaatis irratti duulaa jira. Uummanni Oromoo si wajji jira. Si wajji wareegamna. Si wajji boolla seedna. Si bira dhaabbanna. Qaama kee kanarraa hinaafanii markaba too ati markaba. Jannati na isin hundi ganni loof jedhanii barreessaa jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa naa bilbilii waliin haasawin harkana kee lafatti furraan siin jaa akkuma gara gisee biraa natti himattu akkasuma natti himadhu gurbii jaarree gadi baanee asuma isaa wacanii waa hunda si cinaa dhaabbanna gabaabaa kunoo nam 2700 jira waan sirraa waa hunda ta'e ati miti waa hunda siif deebisna. Qarshii takka takka illee maan taane asuma gubatanii jechuun nuti hojjeta naa bilbilii galatoomii itti fufu isinitti dheereesse. Namni duruu jira. Dubbadhu maaki dubbadhu warreen keetii achirraan gadaan dubbata. Haayee duraan dursee pilii uummata adii taatanii jirtan na fakkaate akka hin dhagayetti Oromootiyyaa faranjii jijjiiramtan jaanitti uummata gurraachaa mitichaa jirtan jaanii. Qabsoo deebuu deemnaa jechuun bikka irraa dhufne wallaalaa jirtan natti fakkaata. Duraan dursee hundi keessanuu akkam jirtanii nagaa qabduu fayyaadha. Dhugaa Rabbii ganni jechuun nama jabduudha. Intala saba guddaati, intala arsiiti, intala cimtuudha. Nama kaleessas aarras uummataaf sagalee ta'uu ture. Mana madaam keessa hojjattee keessaa dhuftanii rakkoo keessa yoo tiimtan tiktookii baay'isawee tiktookii kiyya caala kaayisiitu. Uummataaf sagalee nama ta'u fakkaata. Manni tiktookiinis jalarraa hanqalumatti bakka nama qofa sagalee ta'udha. Kan dhukkubsateef nama gabbee boo'u turedha jechuudha. Aarra kun isin hin malu. Gurraachoominni bireedina. Dawaa dibattee fuula isii balleessuu qabdi waan itti boontuuf gurraachoomina isiitiin deemti. Uumamaa bar gurraachoominni hin jiru bara addunyaarra bireedin. Dubartiin gurraattiin bar bireedduudha. Gurraachoominni osoo beektan isin waan konfidensii hin qabneef uumama Rabbii gurraachoomina qeexanii. Kun bar addunyaaf duba deebitee baru isin warreef duba deebee warri gurraachoomina qeexan jechuudha. Kuni nuti adiidhaa jechuun jirtan biyya adii jirtan malee isin uummata gurraacha akkasitti beeka. Biyya adii jiraataa jirtan malee Araba bira gisee jiraattu adii ibseete gurraatti hundi keetu gurraattiidha. Dhaggeeffadhaa micoo irraa gad dhaabbadhaa dhugaa Rabbii irraa gad dhaabbachuu baannaan walii gabbaana jechuun isin galee irraa dhaabbadhaa. Hay maal isin goote uumama Rabbiitti nama qeexanii ammas as gad deebitanii baala geessina siraata hin qabne deemaa qeeqaa kan amala tolfachuu dadhabde deemaa qeeqaa. Maal goote hojjechuun jirti micoon tun uummataaf dhaabbatti sagalee taate rakkataa hundaaf dhaabbatti jechuudha. Ganni nama ijoollee daa'iman jettu. Anfeemas hin ajjettu deemtee itti barreessini taanaan uummata hundaaf deemtee sagalee taate jechuudha. Irreecha boontee fu'aa jettee hayi uumama Rabbiitiin deebitanii nama qeexaniisin maal jechuun nuti nama Oromoo akkana kan argine takka Oromoo akkana takkaan argine jechuudha. Oromoo uumama namaatiin nama qeexu
anta ka arkulle hin fedhu jechu wallahi qaanyi da kun ifiti qaanfadha akkamitti namni uumama rabbiitiin gaddeebee nama qee sanu gurraatti deettanii hundi keetu gurraattiidhaan isin hin jeebannarraa qabaati hundi keessanu gurraatti